Of eeggannoo gochuun akka barbaachisu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed hubachiisee jira. Gochaa fi jecha sabummaas ta'ee garee hawaasaa kamuu tuqurraa of qusachuun kallattiidhaan madda rakkoo irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedha Jawaar. Yaada isaa akka ta'anitti qindeessinee jira. Ajjechaan sukkanneessaan Salaaleetti gurbaa qacalee irratti raawwatame garaa nama guba. Dallansuun gochi kun uummata keessatti uumee fi Murmiin barattoonni taasisanii haqa qabeessa. Ajjechaa gurbaa kanaatiif kan dallanamee booyame waan gochi sun ragaa viidiyootiin mul'ateef. Kan ragaa malee itti galaafatamu rabbumatu beeka. Guyyaa guyyaan lammiilee dhibbaatamatu kallattii biyyattii garaagaraatiin ajjeefamaa oola. Obbolaan garagara goranii dirree waraanatti wal gaggalaafatan. Kanneen mana hidhaa baafamanii ajjeefaman, qonnaan bulaa qe'ee isaatti rukutamu, dargaggeessa balaa lolaa fi beelaa dheef osoo baqaaf deemu galaana diimaatti dhidhimu eenyutu lakkaa. Dhumaati ilmaan biyyaa kana maraaf sababi ijoon wal waraansa biyyattii goolaa jirudha. Wal waraansi naannolee garaagaraa onkuraa jiran kun akka dhoyanii fi ammas itti ufaniif ammoo adda dureen kan itti gaafatamu murnaan gorra jirudha. Rakkoo siyaasaa biyyattii karaa siyaasaatiin furuu diduutu wal waraansatti nu geesse. Wal waraansa biyyattii kallattii maraan goolaa jirutu lubbuun lammiilee harka humnoota garaagaraan akka gaaga'amu haala mijeesse. Gaafuma dura jijjiiramni dhufu balaan kun dhufuu akka malu sodaachuudhaan hanqisuuf waywaanne. Carraa argame fayyadamuun marii fi waliigaltee qaamota siyaasaa biyyattii gidduutti taasifamuun siyaasa biyyattii tasgabbeessuun barbaachisaa akka ta'e amansiisuu yaalle. Ce'umsi karoora waloo roodmaappiidhaan masakamuu qaba gaafa jennu deebiin mariin homaatuun barbaachisu anatu siin ce'isa kan jedhu ta'e. Siyaasi shiraan malee mariin hin gaggeeffamu jechuun gowwaa fakkeessanii nutti qoosan. Mooraa siyaasaa Oromoo waltaasifna gaafa jennee carraaqnu aangoo nurraa fudhachuu hedduu jedhanii guuza nutti yaammatan. Ilaalchi farra sabootaa miidiyaa mootummaa akka dhuunfatu taasisan. Murna Tigraay ka aangorraa buufamee baqate araarsinee siyaasa giddugalaatti deebisuu wayya jennaan humnaan caccabsinee jilbiiffachiifna jedhan. Waliigalatti sirna dimokiraatawaa dantaa fi mirga ummatootaa hundaa tiksu marii fi waliigalteen ijaaruu wayya jennaan sirna abbaa irree olaantummaa namtokkee ijaaruu filachuun daandii siyaasaa dhiphisan. Marii mannaa hidhaa fi ajjeechatti gatta'an. Ka aangoo harkaa baatee rifatee kaasee hanga kan dhiigaa fi lafee isaatiin jijjiirama fidee aangootti isaan baasetti diinoomsuudhaan qawwee kaasisan. Bu'aan daandii isaan filatanis laamsha'uu sirna mootummaa fi kufaatii dinagdee amma agarru kana fide. Akka dhaadatan sirna abbaa irree warra isaan morman mara burkuteessee lammiilee cufaa harka kennachiisee to'achuuf dandeessu uumuun hafee lafaa fi uummati population and territory to'annoo mootummaa jala jiru guyyaa guyyaan sun tuuraa deeme. Jalqaba dogoggoruu waan tokko. Hawwii daangaa dabree fi hanqina muuxannootu dogoggora saniif saaxile jechuun ni danda'ama ta'a. Dogoggora jalqabaarraa barachuu dadhabuun daandii mabadii kaleessarra duduunfatanii deemuun garuu maraatummaadha. Dhaabbachuu lola Tigraay booda carraa uumame fayyadamuudhaan biyyattii daandii araaratti deebisuu mannaa afaaniin nagaa lallabaa gochaan lola xiichuutti cichan. Carraaqqii araaraa fi nagaa buusuuf lammiileen biyyattii fi mootummoonni biyyoota alaa taasisan yeroo ittiin bitatanii humna jabeeffachuu yaalan. Garuu ammoo adaduma araara didanii waraanatti dunuunfatanii deemaniin humni siyaasaa fi dinagdee mootummaa daran laaffataa deeme. Laamsha'uun humnaa kun ammoo murni aangorra jiru akka hawwame warra isaan lolan unkuteessuu dhiisii caasammaan saatuu akka harkaa bahu taasise. Duulli yeroo yeroon maqaa seera kabachiisuu jedhuun gaggeeffamu seera dhablummaa humnoota mootummaa babal'ise. Kun ammoo caasaan mootummaa nageenya lammiilee eeguu fi eegsisuuf fedhii humnas akka dhabu godhe. Ajjechaan hidhaa fi saamichi qaamota mootummaan raawwatamu aarii xiiqii fi abdii kutannaa cimsuun ilaalchaa fi gocha finxaalessummaa hammeesse. Ilaalchii fi gochi finxaalessummaa kun ammoo kan warreen sirnichaan lolan qofa biratti calaqqisoo osoo hin taane qaamotuma mootummaarraas kan mul'atudha. Gochoota sukkanneessaa akka nama qaluu fi osoo lubbuun jiru abiddaan gubuu kana bira dabareesse suur-sagaleen waraabanii facaasuun wanta qaamonni mootummaas kan riphee lolaa garaagaraas raawwatan ta'uun kanaaf ragaadha. Murnoota finxaaleeyyii bakkoota garaagaraatti uummata shoorkeessan ofirratti ittisuun sirrii ta'us humna qabnu hunda isaan irratti qisaasuun rakkoo jiru hiddaan furuuf nu dandeessisu. Murnoonni kun goda garaagaraatti akka uumaniif haala kan mijeesse murtii fi kallattii siyaasaa murni aangoo harkaa qabu filate ta'uu irraanfachuu hin qabnu. Inumaatuu murnoota kana gariin sammuu fi meeshaa hidhachiisee kan bobbaase qaamota mootummaa akka ta'an waan ifatti ittiin of jajaa turanidha. Kanaafuu ajjechaa lammiilee dhaabsisuuf hiyyummaa hammaataa jiru irraa damdamachuufis dabrees kufaatii biyyoolessaa guyyaa guyyaan itti deemaa jirurraa baraaramuuf gaafuma gocha sukkanneessaa agarru qofa dallanuu osoo hin taane wal waraansi hundi marii siyaasaatiin akka dhaabbatu yaaluu irratti fuulleffachuu feessa. Wal waraansi dhaabsisuuf ammoo dirqama guddaa kan qabuu fi gufuu guddaas ta'ee kan jiru murna aangorra jiru waan ta'eef adda durummaadhaan dhiibbaan kan irratti taasifamuu qabus qaama kana. Abbootiin irree gaaga'ama siyaasaas ta'ee kufaatii diinagdee dogoggora isaaniitiin uumameef itti gaafatummaa jalaa miliquuf uummata gidduutti wal qoccolla daglaa
horizontal confrontation uumuu akka tarsiimuutti fayyadamu. Uummanni balaa waloon itti dhufe jalaa of baraaruuf yoo barbaade qoccula daglaan jiru obsaa fi gorsaan irra dabraa madda rakkoo hiddaan furuu irratti fuulleffachuu qaba. Haaluma kanaan mormii bifa kamiinuu godhamu irratti gochoota sukkanneessaadhaan miira keessa galanii garee hawaasa kamittuu bu'uun dhumaatii lammiilee dhaabsisuu mannaa murnoota finxaaleeyyii fi abbootii irree hammeessa. Kanaafuu gochaa fi jecha sabummaas ta'ee garee hawaasa kamuu tuqurraa of qusachuudhaan kallattiidhaan madda rakkoo irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha.